Sponsor Amerikaa hammaa kana wal qabatee viidiyoo dheengadda daleenirraa waan gaarii firii gaariitu mul'achaa jira. Gruppii haariyaa hedduun jaaramtee jirti. Namoonni magaalaa adda addaa jiraatanii nama lama taatanii nama sadi dhabdan jennee nama sadi taatanii nama lamaffaa dhabdan nama tokkoffaa irrattan dawwalaadhaa dhaabbata ayikeer kana galmaa wajjenne haala gaariin deema. Namni tokko keessaanillee dawwalee ati maaliif ijoollee biyya baqaa jirtu nurra jaartallee jaanii lolan nuti ittuma fufnaa jechuu qabsoo teenyaan dhiifnu. Haga ijoolleen biyya baqaa keessa jirtu bakka yaadde geessu hin dhiifnu kana. Gargaaruu qabdan dirqamaas qabdan jaalattaniiti miti. Dirqama gargaaruu qabdan nama carraan akkanaa kun dhufee nama mallatteessuu qoftiin maaliif isinitti ulfaata? Namni maaliif rakkata biyya baqaa kana keessatti amata 10 2 13 nama biyya baqaa keessa jiru jira. Isin hundi biyya baqaatii baatan. Namnummaan biyya faranjii dhufu hundinuu osoo biyya baqaa kana gartee hin dhamdhamin dhufu ni takkata jechuudha. Biyyiti baqaa gartee bu'uura namni durachi dhaqa achirraa gartee biyya faranjii sana keessa faca'u jechuudha. Isaanis guyyaa tokko bakka yaanne numa geenyaatu achi teessisa. Soo kanaafuu isin ijoolleen biyya gartee baqaa jirtan namoota beektan gartee biyya sponsor jiru kana jiran viidiyoolee itti share godha. Takkaan dhageenye jira nama dawwalee wallahi takkaa sponsoraa jiran dhageenye jira. Dhuguma warreen dhageenyis ni jira. Namni tokko dalagaa isaa malee waan akkanaa tana quban qabu. Dalagatee jiruu isaa qofa jiraachuu namni beekus hedduudha jechuudha. Nama akkanaa kana share gootanii biraan geessiftanii waan isin gargaaruu qabu namni isin gargaaruu qaba. Kanaafuu dhaabbanni ayikeer nama waliif fidee guruppii tana godhee akka gartee namni kun nama saatiif nama biraatiifis sponsora kana godhu kan haala mijeessu jechuudha. Har tokkotti karaan itti duraa baatan hin jirtu. Yoo isin didan ijoolleen biyya baqaa jirtan namni isin beektan kun yoo isin dide haadha abbaa keessan fadda walaa itti hima. Silkii isaanii faa kannaaf haa dawwalanii. Haati dawwalanii awwoo gurbaan kiyya biyya baqaa jira. Rakkina keessa jira. Carraa dhufe kanaaf gargaarii faa jaanii haati dubbatanii. Akkasuma immoo namoonnummaan silaa sponsora namaa godhan kun information as hedduun qaban. Osoo information as hin qabne osoo akkatti godhanis hin beekne godhuunis fira dabarsaa jedhameeti lakkaa'uma. Namoota hedduu baatii 7 baatii 8 dura sponsora kana namaa naqee hagammatti namni san deebisaan harkatiniitu jira. Eega namaa godhuun sirraan oolin qaama guutuun namaa godhi. Onnee guutuun namaa godhi. Nama waan kana beeku bira geessi sirri guutii namaa godhi. Akka namni kun milkaa'u jechuudha. If qabi guyyaa tokko lama maalleen si dabru humaatii miti. Kan immoo namni tokko guruppii takka keessa jiraate haarii ijaaramee guruppii biraatii wajjin namaaf ta'uu ni danda'a warri jedhu immoo hin dandeessu. Eega guruppii takka social security isheetiin saayin namaaf goote haga namni san dhufee baatii 3 achi jiraatu nama biraatiif saayin godhuu hin dandeessu. Kanaafuu nama biraa nama saayiba keetii qofa godhi. Namni ammallee dalagaa hin qabne namni gartee umriin isaallee guddoo nama godhuu ni danda'a. Namni barataa faan barattoonni faan ni danda'a. Umriin ta'e qoftiin amata 18 ol haa taatu. Ammallee qabdii doolaara 2,500 qofa akkaawunti irra haa jiraatu nam tokkoof jechuudha. Yoo nam 10 taates nama 2,500 akkaawunti irra jiraatu. Kanaafuu nama hundaafuu godhuu dandeessa jechuudha. Kanaafuu hin didin nama. Gaafiin biraan mallee namni kun fira kiyyaa miisaa hin beeku. Ijoolleen ani beeku faa wajjol beekan yoo deettanis humaata kan qabu. Fira ta'ee fira ta'uu baadhu fedhuu nama afaan keessuun dubbanne ta'e. Godhiif numa godhuma dandeenyaan godhaaf. So namni har'a isin gootan kuniif boru waan gaarii takka bakka gaarii takka waa hedduu dalaguu mala jechuudha. Nama isa boodaatiifis khayrii yaada. Hoggaate khayrii nama yaaddee khayrii nama barsiifte. So kanaaf isin warri gartee isteet adda addaa jirtan siyaasaa baasuu dhiisaa. Waan kana dhageenye godhuu hin dandeenye nuti nama 2 nama 3 jiru nuti nama 4 nama 1 dhabne wanni jaamu hin jiru. Lakkoo isa kanaan dhaabbata ayikeerii dawwalii nuti nama 3 jaa galmaa'e. Nuti nama 4 jaa galmaa'e. Nam tokko barbaanne jaa galmaa'e. Namni hogguu dhufe walitti isin finnee walitti isin jaaramtanii namaa ta'u. Bakka namni biyyaa bee gartee bakka ga'u. Nuti ka biyyaan been biyyaa ba'an jennuun biyya teessan ta'a. Warri biyyaa bee immoo haga bakka ga'u wajji qabsoo jechuudha. Waan dandeenyuun
isinii hojii jira. Isin jaalanna. Galatoma. Warra shaangiitis isin jaalanna isin hin jibbinu. Jiraadhaa umrii dheeradhaa warri nama gargaaru jirtanillee hedduudha. Isin galateeffannaa. Ciao.